خون شهدای مقاومت آلوده است. آمریکای جنایتکار انشاءالله به حق علی اولاد علی به زودی زود با فرج حجت ابن الحسن نصرت و پیروزی همه شیعیان امیرالمؤمنین رو ببینیم. اجماعاً شادی ارواح طیبه همشون صلوات الله بفرمایید. Hoogganaan humna waraanaa Quddus Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin turtii torbanoota boodaam yeroo jalqabaaf mul'atan. Hoogganaan olaanaa waraanaa humna Quddus Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin erga gara Libaanoositti imaluun lola waraanaa Hizbullaa qindeessuuf achi gaadii boodaam foddaa TV irraa dhaawamanii kan turan yoo ta'u, jecha Hasan Nasrallaa dabalatee halallaa Beeruutitti Israa'el raawwatteen haalaan shakkamanii hidhaa dhaabbii keessatti argamuun isaanii ni yaadatama. Bu'aa qorannoo jeneraalaa kanarratti gaggeeffame dabalatee Baasa bal'aa qindeeffannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Ameerikaan sirna ittisaa misaayilaa ishee THAAD Israa'eliif kennuuf kan murteessite halallaa misaayilaa bal'aan haleelamuu ishee hubachuu hordofuun ta'uun isaa beekamee jira. Ittisaa Ameerikaa yookaan Peentaagoon jedhamuun kan waamamu Ameerikaan sirna ittisaa misaayilaa ishee dhageettii olaanaa qabu THAAD michuu ishee Israa'eliif kennuu mirkaneessee kan jiru yoo ta'u, kan gauni Peentaagoon ibsanittiin sirni ittisaa misaayilaa THAAD kun humna ittisaa qilleensaa Israa'el kanaa ni jabeessa jedhee jira. Dandeettii qolannaa meeshaa kanaa fi maalummaa meeshaa kanaa dabalatee iccitiiwwan dhaga'uu qabdan qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yoo yaashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa hambaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa balanaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Odeeffannoolee wayitaawaa onkololeessaa 15 2024 kan guyyaadhaa waliin turtii gaarii. Hoogganaa humna waraanaa Quddus Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin turtii torbanoota boodaam yeroo jalqabaatiif mul'atan. Hoogganaan olaanaa waraanaa humna Quddus Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin erga gara Libaanoositti imaluun lola waraanaa Hizbullaa qindeessuuf achi gaanii boodaam foddaa TV irraa dhaawamanii kan turan yoo ta'u, jecha Hasan Nasrallaa dabalatee halallaa Beeruutitti Israa'el raawwatteen haalaan shakkamanii qorannoof hidhaa dhaabbii keessatti argamu. Kibxataarraa onkololeessaa 15 2024 sirna awwaalchaa Jeneraal Abbaas irratti yeroo hirmaatan kan mul'isu suuraa miidiyaaleen irraan qoodaniin kan mul'atan Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin ijoo miidiyaalee ta'anii jiru. Sirni simannaa reenfaa Jeneraal Abbaas guyyaadhaa Teeraanitti gaggeeffame kan jiru yoo ta'u, Jeneraal Abbaas Libaanoositti hoogganaa Hizbullaa duraanii Hasan Nasrallaa waliin kan wareegaman yoo ta'u, reenfi isaanii guyyaadhaa simatamee jira. Gaafa September 27 kibba Beeruutitti Hasan Nasrallaa faanam halellaa qilleensarraa Israa'eliin kan wareegaman Jeneraal Abbaas reenfa isaanii Iraan gaafa sanbataa arguu ifoomsitee jirti. Halellaa qilleensarraa Israa'el kana jalaa miliquu kan danda'anii fi qubee hedduutti qabamaa kan jiru Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin erga yeroo sanaatiin yeroo jalqabaaf guyyaadhaa foddaa TV irratti mul'achuu danda'anii jiru. Halellaa Oktoobar 27 kibba Beeruutitti raawwate boodaam gara bakka bu'aa Hasan Nasrallaa Haashim Safiyuddin kan imalan Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin halellaa onkololeessaa 4 Haashim Safiyuddin irratti aggaamameen du'anii jiru yookaan ammoo miidhamanii jiru jechuun gabaasii garaagaraa erga qoodamaa tureen boodaam Jeneraalichi nagaan miidhama tokko malee baraaramuun isaanii beekame. Middle East tibba darbee Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin lubbuun jiraachuu isaa dabalatee miidhaan tokkollee irraa qaqqabee akka hin jirree fi to'annoo jala seenuun dogoggora tikaa hoogganaa Hizbullaa duraanii Hasan Nasrallaa fi dhimmoota akkanaan wal qabatan irratti shakkamuun qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuun gabaasee ture. Akka maddeen Middle East himanitti Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin humna tikaa isaanii keessatti amanamummaan dhabamuu isaatiin shakkii olaanaa keessa galanii jiru. Garuu namni kun dogoggora iccitii tikaa raawwatee hin qabu jedhu maddeen Middle East. Aangoonni Iraan dhimma kana irratti ifatti waan jedhan kan hin qabnee fi qorannoo isaan irratti gaggeeffamaa jira jedhamuuf isaan gammaatti deebii kennan tokkollee hin qaban. Qorannoo gaggeeffameen bu'aan gammaatti argame irratti maddeen Middle East akka jedhanitti Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin xiyyeeffannoo kennuu dhabuu fi hooggansa dadhabaan namoota amanamoo hin taane gara biiroo isaanii akka seenan eeyyamuu isaaniitiin dogoggora mudateen ajjeefamuu Hasan Nasrallaaf sababa ta'ee jira jedhanii jiru.
Jeneraal Ismail Qaaniin Libaanos irraa gara Teeraanitti kan deebifame xiyyaara ministeera jaalaa Iraan Abbaas Arakchiin yoo ta'u gorsaan waraanaa tiksitoota warraaqsaa Iraan miidiyaa biyyattii tasniimii fakka himanitti Jeneraal Ismail Qaaniin fayyaa guutuurratti argamu miidhaan isaa mudateen jiru jedhanii jiru. Akka suuraan miidiyaa Iraaniin qoodame mul'isutti addabaabaayii Imaam Huseenitti sirna simannaa reenfaa Jeneraal Abbaas irratti hirmaachuuf uffata dambii waraanaa uffatanii pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkian cinaa taa'anii akka mul'atan Jeneraal Ismail Qaaniin kunis simannaa reenfaa Jeneraal Abbaas Iraaq irraa xiyyaaraan dhufe irratti hirmaachuuf akka ta'e miidiyaaleen gabaasanii jiru. Humni waraanaa Jeneraala kanaan hoogganamu Quddus jedhamuun beekamu gareewwan hidhattoota Iraaniin deeggaraman faana quunnamtii qabaachuu dabalatee isaaniif kallattii kennuuf kan hundeeffame damee waraanaa tiksitoota warraaqsaa Iraanidha. Gameessi umuriin isaa ganna 67 qaqqabee jiru Jeneraal Ismail Qaaniin bara 2020 keessa hoogganaa waraanaa Quddus kan turan Qaasim Suleymaaniin jeettii waraanaa nammaleessa Ameerikaan Baagdaaditti ajjeefamuu hordofuun gara hooggansa kanaatti dhufanii jiru. Ameerikaan sirna ittisaa misaayilaa ishee THAAD Israa'eliif kennuuf kan murteessite haleellaa misaayilaa bal'aan haleelamuu ishee hubachuu hordofuun ta'uun isaa beekame. Ittisa Ameerikaa yookaan Pentagon jedhamuun kan waamamu Ameerikaan sirna ittisaa misaayilaa ishee dhageettii olaanaa qabu THAAD michuu ishee Israa'eliif kennuu mirkaneessee kan jiru yoo ta'u akka aangawoonni Pentagon ibsanitti sirni ittisaa misaayilaa THAAD kun humna ittisaa qilleensaa Israa'el kana ni jabeessa jedhee jira. Ameerikaan sirna farra misaayilaa kana Israa'eliif kennuuf murteessuun ishee haleellaa misaayilaa Iraan bal'inaan ishee irratti geggeessuu hordofuun ta'uu isaa kan himan aangoota Pentagonidha. Pirezidaantiin Baayiden gama isaaniitiin sirni ittisaa misaayilaa THAAD kun tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhachuuf qophoofte irratti hojiirra ni oola kan jedhan yoo ta'u Ameerikaan sirna ittisaa misaayilaa kanaan kan ergite loltoota ogeeyyii isaa ta'an waliinidha. Dachii Israa'el keessaa kan jiran loltoonni waraanaa baay'inni isaanii muraasa kan ture yoo ta'u amma dabalataan loltoonni Ameerikaa 100 kunneen ergamuun lolli waraanaa naannawaa sanaa babal'achaa dhufuun isaa muddama guddaa uumuu isaa namatti agarsiisaa jedhamaa jira. Dabalataan taateen kun dadhabina humna ittisaa qilleensaa Israa'el ifatti saaxilee jira jechuun xiinxaltoonni himaa jiru. Sirna ittisaa misaayilaa Ameerikaan ergite kun dadhabina sirna ittisaa qilleensaa Israa'el keessatti mudatee jiru bakka buusuuf yoo ta'u kun ammoo Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa ulfaataa Iraan irratti fudhachuuf haalduree geggeessaa jiraachuu ishee namatti agarsiisaa jedhamaa jira. Pirezidaantiin Baayiden Israa'el wiirtuu gabbisaa niwukileeraa Iraanii fi buufata oomisha boba'aa ishee irratti xiyyeeffattee haleellaa akka hin raawwanne akeekkachiisee jira. Dhaabbanni oomisha meeshaalee gurguddaa Ameerikaa Lockheed Martin akka jedhetti sirni ittisaa misaayilaa Ameerikaa THAAD misaayilota baalaastikii qolachuu keessatti baay'ee bu'a qabeessadha jedhee jira. Sirni ittisaa misaayilaa kun meeshaalee dhukaastuu konkolaataa jaarratti fe'aman kan qabu yoo ta'u tokkoon meeshaa dhukaastuu kanarraa immoo meeshaan qolannaa misaayilaa 8 hidhameefii jira. Baatiriin tokko yookiin siistamiin meeshaa kanaa tokkichi gatiin isaa $1 biliyoona yoo ta'u siistamii isaa kana sochoosuuf namoota 100 barbaada. Sirni THAAD kun meeshaa farra misaayilaa haalaan barbaadamu yoo ta'u Yuukireen misaayilota Raashiyaan isheetti furguggiftuu qolachuuf meeshaa kana haalaan akka barbaaddu beeksistee turti. Deeggarsi meeshaa farra misaayilaa THAAD kanaa Ameerikaan Israa'eliif taasisuun ishee bulchiinsi Baayiden deeggarsa addaa Israa'eliif akka qabu kan mul'isudha kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Dabalataan Ameerikaan bara darbee meeshaa waraanaa toonii 50,000 Israa'eliif ergitee turuun ishee ni yaadatama. Haleellaa Israa'el Gazaaratti raawwateen yoo xiqqaate guyyaa har'aa lammiileen Falasxiinotaa dabalataan 62 kan ajjeefaman yoo ta'u bara darbeerraa eegalee lakkoofsi namoota du'anii waliigalaa 42,289 akka ta'e ministeerri fayyaa Falasxiin beeksisee jira. Ibsi ministeerichaa itti dabaluudhaan haleellaa itti fufee jiru kanaan namoonni gara 98,684 ta'anis madaa'uu ibsee jira. Dabalataan namoonni hedduun ammallee caccabaa jalaa fi daandii irratti qabamanii jiru. Sababiin isaas baraartonni isaan bira ga'uu waan hin dandeenyeef jedhee jira. Israa'el murtiin mana marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii atattamaan dhukaasa akka dhaabbatu gaafatus erga onkololeessa 2023 haleellaa garee Falasxiin Hamaas raawwateen booda haleellaa gara jabinaa Gazaa irratti raawwatu itti fuftee jirti. Weerarri Israa'el kun oggoora itti fufee jiruun hanqina nyaataa, bishaan qulqulluu fi qorichaa hamaa ta'e uumameen uummata naannoo Salaam hunda jechuun danda'amu buqqisee jira. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun waraana kana dhaabuu diduu isaaniitiin walqabatee waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi miidhamtoota jijjiirraa Gazaa irratti ga'uuf tattaaffiin gidduu seentummaa USA, Masrii fi Qaatariin durfamu fashalaa'ee jira.
Israa'el gocha Gazaa keessatti raawwatteef bada murtii haqaa idil addunyaattis himannaan duguuggaa sanyii ishee mudatee jira jechuun Aljeeziraan gabaasee jira. Xumurarrattis gamtaan Awurooppaa Iraan misaayilaa baalaastikii gara Raashiyaatti dabarsuu waliin walitti dhufeenya qabaachuu isaaniitiin daandiin xiyyaaraa Iraan dabalateem namoota 7 fi dhaabbilee 7 irratti qoqqobbii kaa'uuf wiixataa kaleessaa waliigalee jira. Tarreeffamni kun daandii xiyyaaraa Sa'aa Mahan Eerii fi ittaanaa ministeera ittisaa Iraan Sayyid Hamzaa Gaalandaaris ni dabalata. Ji'a darbeem Ameerikaan odeeffannoo basaasaa michoota waliin qoodame jetti kaasuun Raashiyaan waraana Yuukireen keessatti geggeessiteef misaayilaa baalaastik Iraan irraa argatteetti. Waashingtan battaluma sanatti dooniiwwanii fi dhaabbilee meeshaa waraanaa dabarsuu irratti hirmaatan jettee irratti qoqqobbii keessee jirti. Himata Ameerikaa kana hordofuun pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian mootummaan isaanii erga baatii hagayyaa keessaa aangoo qabatee asitti meeshaa waraanaa tokkollee gara Raashiyaatti hin dabarsine jedhan. Akkasumas tarkaanfii gamtaa Awurooppaa kanaan qoqqobbii kan isaan mudatee qondaaltonni beekamoo koorporeeshinii warraaqsa Islaamaa Iraanii fi daayirektaroota olaanoo dhaabbata industirii oomisha xiyyaaraa Iraan FM industirii aerospaasiidha. Qoqqobbiin kun qabeenyaa fi gara gamtaa Awurooppaatti imala dhorkuu kan dabalatudha jechuun Reuters gabaasee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee masumaratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuun waliif qoodaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.